ilmaan namootaaf jireenya kennuuf Yesus Kiristoos dabarfamee 41 herduu si'a 5 hamma dhiigni isaa irra lola'utti hedduu garafame. Mootii waaqaa fi lafaa ta'eetu jiru uumama harka isaatiin itti ga'ifamee, itti tufamee qullaa isaa dhaabate. Dhalli namaa ittiin haafayyuuf gindillaa jiidhaa baatee gaara miillaanuu ba'uun ulfaatu ba'e. Waaqayyo jalqabatti nama utuu hin uumin wantoota dhala namaaf ta'an duraan dursee uume. Dhuma irrattis uumama hundumaa irratti aboo haa qabaatuuf akka bifaaf fakkeenya isaatti nama uume. Akeekni Waaqayyoo namni uumame kun jireenya nagaa haa qabaatuuf waan hunda guutee kenneef. Inni qofaa isaa Si'ool keessa taa'uun jibbisiise ammoo dhala namaa jireenyaaf uumame ofitti dabaluuf dogoggorsee cubbuu isa gara du'aatti nama geessu hojjechiise. Roomee 6:23 irratti akka dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbatutti beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati jedhee dubbata. Namnis Waaqayyoon wallabee bakka Waaqayyo isa kaa'ee gara rakkinniif gidiraanitti baay'atu lafa onaa waan tokko hin jirre kanaatti gadi darbatame. Waaqayyo namni akkas ta'uu isaatti gadde. Namnis daandii Waaqayyoo gadhiisee daandii mataa isaa irraa deemuu filate. Daandii ofii filate kana illee gaariif gadhee ta'uu isaa akka hin baafanneef seexanni ija hafuuraa namaa jaamsee waan lafa kanaa qofaa akka ilaalee jiraatu godhe. Akkasitti namni Waaqaan waldhabee baroonni baay'een darban. Waaqayyo garuu namni inni akka bifaaf fakkeenya isaa qabu kun du'ee achumaan hafuun waan isa gaddisiiseef tokkicha ilma isaa Yesus Kiristoos isa waan hundumaa gararraa ta'e sana gara biyya lafaatti erge. Dhufaatiin Yesus Kiristoos nama Waaqaan waldhabee jireenya dukkanaa keessaa gara ifa isa dinqisiisaatti namoota waamuudhaan daandii ittiin jireenyi bara baraa argamu namatti argisiisuudhaaf dhufe. Bara biyya lafaa irra deddeebi'aa turettis mootummaan Waaqayyoo akka dhiyaatee fi waa'ee jireenya bara baraa namoota gidduu deddeebi'ee barsiisaa ture. Jalqaba barsiisa isaas Galiilaatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiisaa ture. Yommuu inni barsiisus dhukkubsattoonni baay'een fayyaa turaniiru. Kana qofas osoo hin taane namni tokko biyya lafaa irratti jireenya akkamii akka jiraachuu qabu waan hedduu barsiiseera. Macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos 5:16 irratti akkuma dubbatu namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhee dubbateera. Itti dabalees Maatiyos 7:21 irratti Yesus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti jedhe dubbateera. Kutaa kana keessatti akkuma arginu namni garaa isaatti amanee yaa gooftaa jedhe malee afaanumaaf yaa gooftaa jedheef mootummaa waaqaatti akka hin galle dubbata. Akkasumas Yesus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu jedhee yommuu dubbatu Yohaannis 3:16 irratti dubbatu jaalalli abbaa tokkicha ilma isaa isa inni ergetti namni akka amanu akka ta'e dubbata. Yesus Kiristoos bara biyya lafaarra deddeebi'aa turettis naafa diriirsaa, gooboo qajeelchaa, jaamaa banaa, hidhaa seexanaa hiikaa, du'aa kaasaa akkasumas dinqii garaagaraa gochaa fi barsiisaa ture. Bartoonni isaa yeroo garaagaraatti barnoota irraa fudhachaa turaniiru. Ulfinni isaas yommuu mul'atetti gaafa inni Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisiin fudhatee gara gaaraatti ol ba'e bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaas akka biiftuu ibsee uffanni isaas akka ifa addaatee balaqqise. Museenii fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atan.
Achittis duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee, kun ilma koo isa ani jaalladhu, gammachuun koos isatti raawwatama, isa dhaga'aa jedhee Waaqayyo Abbaan dubbateera. Maatewos 16:24 irratti Yesuus akkuma dubbatu, ergasii Yesuus bartoota isaatiin, namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu of irra kaa'atee ana duukaas haa bu'u jedhee dubbateera. Yesuus itti dabalees waa'ee du'uu isaa fi du'aa ka'uu isaa yommuu dubbatu Maatewos 17:22-23 irra yoo deemnee ilaalle, bartoonni Galiilaatti Yesuus biratti walitti qabamnaan Yesuus, ilmi namaa harka namootaatti dabarfameen kennama. Isaan isa in ajjeesu, inni garuu guyyaa sadaffaatti du'aa in kaafama isaaniin jedhe. Kana irrattis bartoonni baay'ee hin gaddani. Itti dabalees mootummaan Waaqaa mootii ilma isaatiif cidha godhatetti fakkeeffama jedhee dubbateera. Maatewos 24:29-31tti waa'ee bara dhumaa yommuu dubbatus, biiftuun akka dukkanooftu, jinis ifa ishee hin laattu, urjoonnis Waaqa irraa hin harca'u, humnoonni bantii Waaqaas hin raafamu jedhee wantoota hedduu dubbateera. Bara dhufaatii ilma namaa sanas namni tokko utuu hin beekin akka diingataa dhufuuf akka jiru dubbateera. Maatewos 24:37-39 irratti, bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma in ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura amma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma in ta'a jedhee dubbateera. Yeroon itti bartoota isaa keessaa tokko kan ta'e Yihuudaan dabarsee isa kennu ga'u, Yihuudaan luboota warra hangafoota maanguddoota jara biraa ergamanii wajjin billaadhaa fi bokkuu qabatanii dhufan. Yesuus balleessaa tokko malee akka hattuun qabamtutti dabarfamee du'atti kenname. Ilmaan namootaaf jireenya kennuuf Yesuus Kiristoos dabarfamee 41 herduu 5 hamma dhiigni isaa irra lola'utti hedduu garafame. Mootii Waaqaa fi lafaa ta'ee utuu jiruu uumama harka isaatiin itti ga'ifamee, itti tufamee qullaa isaa dhaabate. Dhalli namaa ittiin haafayyuuf gindillaajiidhaa baatee gaara miillaanuu ba'uun ulfaatu ba'e. Namni jireenya bara baraa haa qabaatuuf lubbuu isaa hamma aarsaa godhutti of kenne. Yommuu dheebotettis xoofoo hadhaa'aa dhugee qoraattiin mataa isaa isa uleen reebamee madaa'etti godhame. Balleessaa tokko malees hattoota lama gidduutti fannifame. Namoonnis akka Waaqayyo dha'icha isatti fideetti irratti haasa'an. Cinaachi isaas eeboon waraaname. Kiristoos yommuu du'ettis golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsee, laftis hin socho'u, kattaawwanis hin dadayya'an, awwaaloonnis immoo banamanii warri qulqulloonni du'an du'aa kaafaman. Yesuus Kiristoos kana hundumaa kan raawwate anaaf ati jireenya akka argannuuf, dukkana keessaa gara ifaatti akka dhufnuufdha. Namni isatti amanu hundinuu kan isaati. Du'a isa irraas jireenya argata. Isaan malees jireenyi hin jiru. Yohannis 14:6 irratti Yesuus akka dubbatu, ani karaa, dhugaadha, jireenyaa jedha. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosin qabaate malee jireenya hin qabu. Yesuus Kiristoos du'ee achumaan hin hafne. Du'a injifatee biyya lafaa moo'ee ka'eera. Gaafa gara abbaa isaa dhaqettis deebi'een gara ofii kootti isin fudhadha jedhee warra kan isaatiif abdii kenneera. Hamma dhuma baraattis isinii wajjinan jira jedhe. Phaawulos akkuma dubbatu Roomee 8:1 irratti, egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru jedhee dubbateera. Akkasumas Roomee 8:34 irratti, eenyutu itti faradaree erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru jedhee dubbateera. Yesuus Kiristoos har'allee akka nuti jireenya argannuuf, cubbuudhaan akka nun hin duuneef Waaqayyoon nuuf kadhata. Uumamni hundinuus Yesuusitti amanuu qaba. Kanaaf yaa isa dhugaa kana dhaggeeffachaa jirtu, yoo hamma har'aatti Yesuus Kiristoositti hin amanne ta'eef guyyaan kun guyyaa keeti. Ammuma Yesuus Kiristoosin gara jireenya keetti fudhachuu dandeessa. Inni ammoo ilaa ilma koo isa jaallatamaa jedhee harka isaa bal'isee si simata.
cubbuu kee hundumaa siif dhiisee ilma isaa si taasifata. Bara dhufaatii isaattis isaa wajjin ulfinaan mul'atta. Yesuus deebi'ee hin dhufa. Warra kan isaatiifis jireenya hin dabarre hin kennaaf. Yesuus Kiristoos kaleessas hardhas bara baraan gooftaadha. Ameen.